kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Multimedia kun barumsa afaan Oromootiin isinii dabru barumsa kutaa 9 hanga kutaa 12tti kan isinii dalagamaa jirurraa barattoonni kutaa 9 fi kutaa 10 barumsa haarawaa moo duraanii akka barachaa jirtan koomentii jala nuu haa isiniin jechaa. Koomentiin viidiyoo kanaa yoo cufaa kataatu taate keemistirii intiraansii kan dalagamee jiru kan as jala jiru viidiyoo banaa muraasni waan jirtuuf jecha koomentii sanirraa kan ho'isan asumaan isin gaafanna. Kun intiraansii bara 2004 hanga bara 2011tti barumsa maatisii yuunitiidhaan kan kaa'amedha. Yuunitiidhaan kan kaa'amedha. Kun yuunitii takkaa fi yuunitii lama dalaguu deemna. Hanga dandeenyeera dhaqqabnu waliin dhoofnee kan paartii lammaffaarratti kan isin dhiyeessinu ta'a. Amma karaa barumsa keenya haa dabarru nu waliin turaa isiniin jenna. Kunoo akkuma agartan yuunit 1 fi yuunit 2 grade 11 waliin qopheessee jira. Asirratti kan laallu x gaafii tokkoffaa kana yoo kan laallu taate x is less than 0 then the simplest from what from f of x is equals to x minus absolute value of x is equal to x tija. Kana jechuun x is less than jechuun x is what x is less than 0 jechuun x negatiif akka qabu agarsiisaa jira. Kanaafuu akkam goona kana yeroo niif ilaallu x minus absolute value of x over minus x. Sanboodarra kun akkam ta'a minus x minus absolute value keessa x positive maan ba'a minus x over minus x is equals to minus 2x over minus x. Minus is cancelled, then what? Then 2x over x is cancelled is equals to what? Is equals to 2. Then answer is b taati jechuudha. Answeriin gaafii tokkoffaadhaa maal taati? B taati jechuudha. Gaafii lammaffatti haa dabarru. Gaafii lammaffaa maal jaa? If f of x is equals to what? Under radical of x plus 2 over x plus 2 and the g of x is 1 over x minus 2 then f of g of x then kana jechuun foogii jechuudha. Foog jechuudha. Foog jechuun iddoo f of x bakka jiru san bakka x dhaa kana g buusii jechuudha. San jechuun yeroo niif dalagnu akkam akka ta'u kan waliin laallu tahaan waliin tura. Iddoo x dhaa yeroo buusnu under radical of what? Under radical of g kana 1 over x minus 2 abicho sorry ran sini deebi'a. Under radical of iddoo x dhaa yeroo naynu 1 over x minus 2 plus 2 kun iddoo x waan bakka buuf jecha akkuma jirutti fudhannee kan keenyu ta'a. Sanboodarra minus 2tti kan jiru iddoo x kana value x ti minus 2 as jirtu plus 2 as jirtu tun dhuftee as yeroo teessu sanboodarra over what over iddoo x dha kana nu buusa 1 over x minus 2 kana nu plus 2 sanboodarra akkam ta'a under radical of 1 over x over kanis 2 fi 2 waldaamsaa 1 over x. Kana jechuun kun akkam ta'a 1 radikaala jalaanii baati 1 over under radical of x over 1 over x. Kana jechuun kana bifa hiruutiin jira ol gara nu galchaa akkam ta'a 1 over under radical of x times x over 1 is equals to what? X over under radical of x. Kana akkam goona both isaan lachuutu jechuudha radical x tiin naa baay'isa radical x. San boodarra maal arganna kanaafi kana yeroo waliin baay'isne kanaafi kana waliin nuquu baay'isne x under radical of x over x arganna. Asitti ishoo jalaa isin yaaqee asitti ol isin yaabaasu x under radical of x over x dha. X kanaafi kun radical walirraa darbitee x takka taati. San boodarra x kana kanaan hogganaa dhaamsitan maal ta'a radical of x ta'a jechuudha. Kanaafuu maal taati answeriin c taati jechuudha. Kun b taati. Gaafii sadaffaatti haa dabarru. Gaafii sadaffaa maal jetti? If f of x is equals to ln of x over x minus 1 plus 2x is greater than 1 then which of the following is inverse? X is greater than 1 jechuun yoonii fi x kan takka ta'u taate maal ta'a undefined ta'a x maal ta'u qaba takka ol ta'u qaba jechuudha. Amma kana yeroo niif ilaallu inverse isaan nu gaafate inverse of chain nu gaafate kun jalqaba akkamii y is equals to ln of x over x minus 1 plus 2. Kana jechuun
laanja iddoo walaa jijjiirru yookaan iddoo walaa changing x and y yeroo fi inversii barbaannu iddoo x fi iddoo y wal jijjiirra. Kana jechuun x is equals to ln of y over y minus 1 plus 2 jaa. La x is equals to ln of x kan jiru kana x kun laaliin power irra dhuftee iddoo laaniidhaa kana yeroonii fi la x is equals to ln of jechuun maal jechuudha? Is the power of x jechuudha. Is the power of x is equals to sorry dhiifama. Tu as jirtu kana maal nu gootan isii biratti as nu dabarsitanii akkam gootanii isii biratti as nu dabarsitanii hoggaas dabarte minus 2 taati. Minus 2 is equals to what? Is equals to y over y minus 1. Yeroonii fi kana waliin baay'isne akkam arganna? E the power of x minus 2 times y minus 1 is equals to y. San booda kana yeroo baay'isne kaan jalaa naa qabachaa deema. Kana iddoo yeroo naa dhumte haquun naa danda'a. Saniifuu jalaa naa qabachaa deema. Kana yeroo baay'isne maal ta'a? E y the power of x minus e the power of x minus 2y plus 2 is equals to y. San booda maal goona? Hawaayii qabu waliif fidanna. Kanaa fi kana asitti y ni jira. Y kana asiin as dabarfanna. Yeroo as dabarfanne asin maal ta'a? Minus 3y ta'a. Minus 3y ta'a. Y kun asii ni dhaama hin jiru. San booda akkam arganna? E the power of x y minus e minus 3y plus 2 arganna. Kana ammoo yeroonii fi wanta goonu hawaayii qabu. Kanaa fi kana yeroonii fi jala wanta goonu asuma kana naa qabadda. Kana asuma qabadda. E the power of x y minus e minus 3x minus 3y plus 2 kan jiru kana asuma naa qabadda. Kana jalaan isin irraa haqa. E the power of x y minus 3 minus 3y minus 3y plus e plus 2 akkana dhufa. San booda kana y alatti jalaa baafanna. Y into e the power of x minus 3 is equals to kana akkana plus kan jiru kana achi dabarsine minus e minus 2 dha. San booda y aleera is the power of x minus 3 dha. Y aleera waan ta'eef jecha over is the power of x minus 3 is the power of x minus 3. San booda kun maal ta'a? Kun is the power of x kun tun intun x qabdi. Reefuu iddoo jalaa hin isanitti hin raanfadde. Is the power of xy minus 3y plus is the power of x plus 2 dha. Kana yeroo as dabarsine is the power of x minus 2. San booda over is the power of x minus 3 over is the power of x minus 3. Answeriin keenya akkam taare? Is the power of x minus 2 over is the power of x minus 3 is equals to y or f of inverse of x. Akkana ta'a. Answeriin keenya ta'a jechuudha. Answeriin keenya ta'a jechuudha. Gaafii afuraffatti haa dabarru. Gaafiin akkanaatuun gaafii dhadheertuu waan taateef jecha gaafii tana asumaan yeroonii fi dalaginuu bakka isinii hin mul'annetti nuuf of kolchaa isiniin jenna. Ammoo yeroonii fi iskiriina finne nuti kaamera irratti kan dalagaa jirru osoo hin ta'in iskiriina mobaayila irratti dalagaa jirra. Kanaaf jecha kun kanaaf dalaginee afaan oromootiif jecha dirqamnee nutis bu'aa bahii meeqa keessa dabarree viidiyoo kana kan isiniin dhaqqabne ta'a. Viidiyoon kunis meegaabaayita guddaa yoo kan isinitti fudhatu ta'e meegaabaayita guddaa nuti aappii ittiin dhiqqeessinu dhabne akkanatti itti wanta dararamaa jirra waan ta'eef jecha aappii meegaabaayita ittiin dhiqqeessinee ol baasuudhaaf nu gargaaru. Warri aappiin sun isin bira jiru sheer nu godhaa isiniin jenna. Karaa mobaayila irratti agartan kanarratti karaa teelegiraamii yookaan karaa teelegiraamii Oromiyaa Education Multimedia jalaan gaafii harkachuu akkuma dandeessan moobaayilaa isinii himu kanarratti bilbiltanii naaf himuu ni dandeessan isiniin jecha na qunnamtanii aappii sana erguu ni dandeessanii bilbila iskiriin irratti isinii agarsiisa. Amma karaa gaafii afuraffaa dabarre gaafii afuraffaa kana waliin laalla. Gaafii afuraffaa na wajjin laala.
kana yeroo daleynu akkamit daleyna simplify yeroo goonu gaafii 4 minus into a minus 2 the whole square over a the power of 4 plus 2a square plus a kana jechuun akkam taati ka gubbaa amma ka gamanaa kana jalqaba ka gamanaa kanaa daleynu 1 minus 1 over a square plus 1 kana jechuun as jalas takkaa jira kana kanaaf godhate matuma isa gaa a square plus 1 minus 1 over a square plus 1 kana jechuun waanii dhaamsitii maal ta'a a square over a square plus 1 amma himicha gamanaa harkanne asumatti naa qaba kun harkanne a square over a square plus 1 harkanne jirra amma ka gamanaa faaktar haa godhannu kana isi jalaa waanii naquuf jecha qabadhaan isiniin jaa ka gamanaa 4 minus into a minus 2 the whole square jechuun a minus 2 into a minus 2 akkana ta'a a minus 2 into a minus 2 kan jennee yeroo baay'isnu a square a times 2 is minus 2a kana kanaan minus 2a plus 4 a square minus 4a plus 4 kana harkannee jirra yeroo kana finnee maal goona minus into a square minus 4a plus 4 samboodarra 4 minus a square plus 4a minus 4 hidhata minus 4 fi plus 4 wal dhaamsitii maal ta'a minus a square plus 4a ta'a kana asuma taadhiifannu karee fuutis harkanne kun amma kami ka gubbaa kana bichaadha kunola kana bichaadha kan jalaa kanas yeroo daleynu a the power of 4 plus 2a square plus 1 kan jiru kana yeroo faaktar goonu kam ta'a a square plus 1 ta'a a square plus what plus 1 ta'a amma kana harkannee jirra akkam goona minus akkam ta'a a square minus a square plus 4 over a square plus 1 the whole square kareefu harkanne a square over a square plus 1 idhaami times waan ta'eef jecha ol garagalcha ka jalaa ol deebi'e ka gubbaa jala gad deebi'a samboodarra akkam ta'a times a square plus 1 over a square ta'a kun tokko kana tokko ni dhaamsa sambooda kun asitti tokko nu hafe kun asumatti ni jira a square ni samboodarra akkam nu taha minus as kana jawaanin jala dhaamsuu deemuuf kan amma isinii barreessuu qabadhaati haquuf jechuu minus a square plus 4 over a square plus 1 times a kana qabadhaa kamarkanne minus a square plus 4a over a square plus 1 times a yoo feene kana faaktar haa goonu kana yeroo faaktar goonu ka olii akkam nu ta'a minus a alan nu baasi a into minus a minus a minus a minus 1 over a square plus 1 into a asumatti a tanaan haadhaamsinu samboodarra maal ta'a samboodarra 4a asitti a takkaa labbaafanne minus 4 idhaami samboodarra akkam ta'a a takkaan dhaamsine minus a minus 4 over a square plus 1 ta'a samboodarra kun pilaasiidha dhiifama kun pilaasiidha asitti minus a square plus 4a dha a alatti ni baati minus a plus 4a samboodarra a ni dhaamti minus a kana jechuun ammas maal jechuudha 4 minus a over a square plus 1 kana ka jiru ansariin keenya kana ta'a gaafii afuraffaadha gaafii afuraffaan kun asumatti hin ta'u kunis hin ta'u d taati jechuudha gaafii afuraffaan d ta'a gaafii shanaffatti haa dabarru gaafii shanaffaan akkam ta'a gaafii shanaffaan maal jaa if x is equals to x minus 1 over x minus 2 the whole square into x plus 1 ila jaa which of the following is true about f himicha kanaaf kan dhugaa tahe himicha kamii jaha a kana yoo kan fudhannee kan laallu taate
it is graphs has an oblique asymptote. Oblique asymptote ta'uudhaaf digriin isa kanaa kanaatirra maal ta'uu qaba? Greater than ta'uu qaba jechuudha. Garuu amma himichi kan nu kenname kami digriin isa kanaa less than digrii isa kanaa ta'e jechuudha. Kanaafuu kun asumatti false jechuudha. B yoonii fi kan laallu taate B'n sirriidha. As x is maat x is negative 1 the power of positive infinity ta'e f of x in ammoo negative infinity kan deemu ta'a. Siin ammoo maaliif hin taane yoo jettan taate siin maaliif hin taane the graphs does not meet asymptote meet asymptote osoo nootiin kun jiraachuu baate himichi kun dhugaadha. Garuu amma nootii waan qabuuf jecha maal ta'e sobatee jechuudha. Gaafii jaaffaa haalallu what is the value of x? What is the value of absolute value of x plus 2x? X is what? X is less than 0. Akkuma reefun tana fudhanne x is less than 0 jechuun minus x jechuudha. Wanti itti naquu dandeessan negative infinity itti naquu dandeessan kan 0 dabalanetti jechuudha. Kana jechuun 0, negative infinity, 0 akkanatti ta'a jechuudha. San jechuun absolute value of x minus x plus 2 minus 2x minus x times 2 jechuunis minus 2x jechuudha. San boodarra maal ta'a? Absolute value of x positive hamba yeroo positive hamba x minus 2x is equals to minus x. Kanaafuu ansariin keenya gaafii jaaffaan maal ta'a? C ta'a jechuudha. Gaafii jaaffaa ansariin keenya C ta'a. Gaafii torbaffaa haalaallu. Gaafii torbaffaa maal jetti? Which of the following is function has no vertical asymptote? Has no vertical asymptote kan maal jaa? A yoo kan fudhannu taate if ln of x plus 1. Kana jechuun y is equals to in into x plus 1 dhaati je. Kun yeroo nii fi barreessinu akkamiin barraaha? Is the power of y is equals to x plus 1 dha jechuudha. Y barbaaduudhaaf over e goona, e is cancel, y is equals to x plus 1 over e. Horizontal vertical asymptotiin isaa e dha ni qaba jechuudha. Kunis akkanumatti vertical asymptotii isaa x cube plus 8 jechuun under radical of cube root of 2 vertical asymptotii isaa ta'a. C yoonii fi kan laallu taate immoo C'n akkam ta'a? Asitti yaadalaynu x square minus 9 jechuun x minus 3 into x plus 3 jechuudha. Over x minus 3 cancel wal godha. San boodarra x plus 3 bichaatu nu hafa. Kana jechuun vertical asymptotii hin qabu jechuudha. D yoonii fi kan laallu taate D maal jaa? F of x is equals to x minus 1 over x square minus x jaa. Kun x minus 1 over x square kajalaa kana yeroo factor goonu x into x minus 1 x minus 1 fi x minus 1 kanaaf kun ogollaan 1 over x jechuudha. Kun garuu vertical asymptotii ni qaba. Qabaachuun isaa 0 ta'a jechuudha. But x is different from 0 or vertical asymptotis 0. Kanaafuu ansariin keenya C taati jechuudha. Gaafii 8ffaatti gad haa dabarru. Gaafii 8ffaa maal jaa? Gaafii 8ffaa maal jaa? If f of x is equals to 1 over e the power of x plus 1, which of the following is equal to inverse of x jaa? Kana jechuun y is equals to 1 over e the power of x plus 1 jechuun. Kana yeroo barreessinu akkamiin barreessina? Amma x fi y change yeroo wal goonu x is equals to 1 over e the power of y plus 1 ta'a. San boodarra over 1 dha. Criss cross yeroo nii fi goone maal ta'a? Kun 1 qabna. X is the power of y x plus x is equals to 1. San boodarra x kana fuunee akkam goona? Is the power of y dha kun. Is the power of y dha x dha. Akkam goona? X kana fuuneeti akkam goona? Achi dabarsine jechuudha. X kana fuuneeti achi dabarsina. Erga achi dabarsine boodarra maal ta'a? Is the power of xy is equals to 1 minus x ta'a. Y barbaaduu deemna waan taateef is the power of x ex is the power of y dhaami over x over x. X in dhaamsiti is the power of y is equals to what? 1 minus x over
xt ta'a jechuun. Is the power of y jechuun ammoo maal jechuudha? Is the power of y bakka kanatti wanni nuti hubachuu qabnu is the power of y jechuun laan jechuudha. Laan of 1 minus x over x. Kana jechuun ammas deebi'ee seera loogaarizimiitii fi laanii jechuun sesseemidha. Kun akkuma jirutti hir'isuu hiruu bifa hiruutiin jira akkam goona laan of 1 minus x 1 minus x minus what minus laan of xt jechuun ansariin keenya maal ta'a gaafii 8ffaa ansariin keenya ta'a jechuun gaafii 9ffatti yoo kan dabarru taate gaafii 9ffaa maal taati? What is the solution set of 2 over x minus 2 over x square minus 2x is equals to 1 minus 2x minus 2 over 3x minus 2. Kana solution isaa haada leeynu 2 over x minus into x minus 2 over x into x minus 2 dha. Kana asumatti kanaan naadhaamsa 2 over x minus 1 over xt jechuun. Kana jechuun ammas maal ta'a? 2 minus 1 over x ta'a jechuun. 1 over x ta'a. Kam jechuun kagamanaa kun guutumaa guututti 1 over x ta'e. Kagamanaa kana haada leeynu kun kagamanaa kun yeroo daleeynu maal ta'a? 1 minus 2x minus 2 over 3x minus 2. Kana qabaddaa ni naqaa hoggaa yeroo as iskiriina kana fite waan haqamuuf jecha ni naqaa aappii hin heeyne kana kanatti naaf hojjetu yookaan qabaatan taate shirnaa gochuun dagatinaa isin jecha waan hin filaa takka qabdi. Kana jechuun amma sanboota irraa kana kanaaf matuma isaa diggaa mataa isaa futee kana yoo baasistu taate 3x minus 2 minus into 2x minus 2 over all over 3x minus 2 ta'a. Kana ammas yeroonii fi maayinasiin tun kana maayinasii goote kana pilaasii goote maal ta'a? 3x minus 2 minus 2x plus 2. 3x minus 2 minus 2x plus 2 dha. 2 kana wal dhaamsite sanboota kun maal ta'a? x over 3x minus 2 ta'a. Amma harkanne kanas akkanumatti haa qabannu 1 over x is equals to x over 3x minus 2 harkanne 1 over x is equals to x over 3x minus 2 harkanne jechuudha. Sanboota irraa yoo feene kiriis kiroosii yeroo nuuf goonu akkam harkanna 3x minus 2 is equals to x square kanaan gubaayne x square dha. Asaa dabarfannu x square achuma jirti kana achiin waa dabarsa minus 3x plus 2. Kana yeroo nuuf factor goonu wanni hubachuu qabnu asitti x in different from 0 ta'uu qaba. Ammas dabalata kan nama givinii halaaluu giviniin maali x different from 0 dha. Ammas x is different from what x is different from 2 dha. X minus 2 x into x minus 2 bakka inni kanatti x is different from 0 to 2 ammas deebi'e kanas yeroo nuuf wanta goonu 2 over 3 dhaan ala ta'uu qaba jechuudha. X in value x dhaati. Sanboota irra kana yeroo nuuf factor goone akkam ta'a? Formula quadratic equation yeroo neeynu 3 9 minus 4 times 2 3 jechuun minus b plus or minus 9 b square jechuun minus 4 ac a is ac a1 dha siintu dha over a1 dha 2a jechuun 2 dha minus 3 plus or minus 9 minus 8 over 2 radicala kun 3 plus 1 over 2 is equals to what 4 over 2 is 2 na 3 minus 1 over 2 is equals to 1. Takkaa fi lamaa ja'a. Takkaa fi lama gaafii meeqaffaadha? Gaafii 9ffaan takkaa fi lama gaafii meeqaffarra jira? Gaafii 9ffaan b warri jettan b sirrii miti jalqaba asitti yeroo nuuf kana factorii goonu x into x minus 2 dha. Value x kana yeroo barbaannu x is equals to 0 and x is equals to 2 dha. Garuu x kun yoo nuuf x kan 2 ta'u taate maal ta'a? Undefined ta'a. Kanaafuu 0 2 fi 2 over 3 dhaan adda ta'uu qaba. Kanaafuu 9ffaa kana b hin ta'u maal ta'a? D ta'a. Sababni isaa 2 sirrii miti jechuudha. D taati jechuudha. 10ffatti haa dabarru gaafii 10ffaa waliin ilaallu. Gaafii 10ffaan f given f of x is equals to ln of x minus 1 and g of x is equals to
and the radical of 1 minus 2x, which one of the following is domain of fog hidhaati. Domain of fog jechuun iddoo f dha, g buusii jechuudha. Kana jechuun akkam jechuudha, ln of under radical of 1 minus 2x minus 1 dha, minus 1 is greater than 0 dha. 1 kun minus 1 tan achi nu dabarsi, under radical of 1 minus 2x is greater than 1. Kana jechuun radicalidha, domain isaa barbaadu jirra. 1 in baati radicalilla, 1 in baati sambodarra radical of minus 2x, radical of minus 2x greater than 1 greater than 1 minus 1 dha jechuun sambodarra maal ta'a, kun radicalii irraa kaasuudhaaf the whole square guna minus 2x is greater than 0 over minus 2 over minus 2 x is less than 0. domain isaa kana ta'a jechuun karaa qallaaliidhaan akkanatti barbaaduu bareedaadhaan jaha yoo jiraate isa ta'a. Gaafii 10ffaa sii taatii jechuun gaafii 10ffaan sii taha. Gaafii 11ffatti haa dabarru. Which of the following is expression is polynomial expression? Polynomialii sirriitti kan taa'in kamidha. Jalqaba wanni nuti hubachuu qabnu kamtu polynomialidha, kamtu polynomialii miti jennee hubachuutu nurra jira. Achi keessatti polynomialii kan tahin jalqaba addaan haa baafannu. Asirratti wanni hubachuu qabnu gaafii ansariin d yoo kan jennu taate ansariin inuma polynomial expressionii miti. Polynomialii jalqaba polynomialii daa'u miti. Saniifu polynomialiin digrii negatiivii ta'uu qaba. Kun garuu digrii negatiiva qaba. Polynomialii ta'uu hin danda'u. Kun ammoo x'n fakkeenyaaf x'n yoonii fi kan 0 ta'uu taate, x'n yoonii fi kan 0 ta'uu taate maal ta'a, undefined ta'a. Undefined. Kanaafuu nimichi kun polynomial expressionii miti. Polynomialii jalqaba polynomialii daa'u miti. Saniifuu kun akkuma jirutti a fi d fi p hin ta'u jechuudha. Yoonii fi ammoo kan laallu taate nx square minus 3x plus sin of x jaa. Sin of x jaa kun siniin isaa hin beekamu. Yoonii fi itti neenillee wanti godhee undefined hin godhu, garuu tahee digriin isaa tartiibaan nu kaayame digrii 2 digrii 1 akkasin nu kaayame polynomialidha. Polynomial expressionii miti. Kun ammoo polynomialidha siin jechuun 2 plus pi over 1 plus pi square. Kana jechuun pi square constant numberidha. 0 galchuu hin dandeenyu akka value x tti. Saniifuu pi fakkeenyaaf maal yoo galchine piin 3.14 dha. Kanaafuu 3.14 the whole square plus 1 yoo kan goonu taate maal arganna, 9.2 plus 1 ta'a. Kana jechuun 10 dha. Ganaa daleeynee akkanatti waan deemnee wanta goonu polynomial expressionii jechuun wanta ganaa sirraahu jechuudha. Saniifuu siitaatii karaa qallaaliidhaan gaafii 12ffaa haa dabarru. Gaafii 12ffaan maal jetti jennee yoo kan laallu taane x plus 1 over x minus 1 and f of a is equals to 5. Yoo iddoo x dha a buusnee 5 kan nuuf fidu taate, yoo iddoo x dha 2a buusnee yoo maal nu kannaa jaa. Kana yeroo laallu akkamitti laalla seete iddoo x dha a buusi a plus 1 over a minus 1 is equals to what 5. Sambodarra maal goota is equals to 5. Sambodarra yeroo criss cross goonu a plus 1 is equals to 5a minus 5. Sambodarra akkam nu goota yoo feete 5 tana as nu fidi, yoo feete immoo waa 5 tana as nu fiddee a achi dabarsuu dandeessa. Amma maal achi haa dabarsinu 5a kan jiru kana bira a tana as dabarsine 5 achi haa dabarsinu. 5a minus a is equals to minus 5 minus 1. 4a is equals to minus 6. A over 4 over 4.
a is equals to minus 3 over 2 taatii jechuudha. By 2 is 3 minus 3 over 2 ta'een amma himicha lammaffaatti yeroo dabarru maal jaa yoon ifi 2a galchine jaami 2a iddoo x haa galchinu 2a plus 1 over 2a minus 1 equal to what equal to x barbaaduuf deemna x dha jechuudha. Kanaafuu criss cross yoo kan goonu taate akkam ta'a 2ax minus x is equals to 2a plus 1 sanboodarra 2ax hajuu kana fuune akkam goone ilaalla iddoo x dha iddoo a dha value reef harkanne a is equals to minus 3 over 2 harkanne iddoo a dha himicha kana haa busnu 2 into minus 3 over 2x minus x is equals to 2 into minus 3 over 2 plus 1 kana jechuun 2's cancel minus 3x minus x is equals to by 2 cancel minus 3 plus 1 kana jechuun ammas minus 4x dha kun minus 3x minus x minus 4x minus 4x is equals to minus 2 dha over minus 4 minus 4x is equals to minus 2 ja minus 3x minus 4 kam Google is minus 3 over 2 plus 1 dha sanboodarra fuunee akkam goona kun asitti minus x dha sanboodarra fuunee over 4 akkam taati asitti kana jalaa isin haqu 4x 4 is equals to 2x ta'e sanboodarra over 2 yeroo niif goonu x is equals to 2 ta'e jechuudha. Kanaafuu ansariin eegaa jechuudha. Gaafii 13ffaa haa ilaallu. If f of x is equals to the root of 3 the root of 1 plus root 3 plus root 3 root of 1 plus is a power of minus x which of the following is equal to inverse of f je kana yoon fi halaallu taate y is equals to the root of 3 1 plus is a power of minus x jechuudha. Kana jechuun y is a power of 3 akkanatti kan kaas kaameef kun kanaa fi kaamee jechuudha. Y is a power of 3 is equals to 1 plus is a power of x jechuudha. Iddoo yeroonii fi iddoo isaa wal jijjiirruu inversii barbaaduudhaaf maal ta'a x is a power of 3 is equals to 1 plus is a power of minus y jechuudha. Sanboodarra waanii achi haa dabarsinu yookaan is a power of x jaa kun is a power of minus y jaa asitti x asumatti x fuunee akkam goona asii waanii biratti achi dabarfanna y asirra power irra jiru kana as dabarfanne is a power of y is equals to minus x cube plus 1 godhanna sanboodarra akkanan ta'a sanboodarra maal ta'a is a power of y jechuun laanidha ln of x cube plus x cube minus x cube plus 1 dha kun x minus qabdi asitti sorry as minus qabdi sirriitti isinii mul'isaan jiru sanboodarra akkam ta'a y is equals to ln of x minus x cube plus 1 ta'a jechuun ansariin isa ta'a. Gaafii 13ffaa maal taati c taati jechuudha. Gaafii 14ffaa haa ilaallu. Gaafii 14ffaa maal jetti which one of the following is true jetti maal jaa polynomial can have infinitively many vertical asymptotes. Polynomial infinitive jechuun itti fufaa vertical asymptote kan qaxxaamuruu danda'u vertical asymptote akkana yeroo niif ta'u vertical asymptote jechuun x axis dha. Fakkeenyaaf himichi x axis dhugu takka yoo akkanatti wantoota taate himichi kun polynomial dha. Polynomialiin erga akkana beekodarra garuu polynomialiin akkanatti hajuu hin jiru inuma hin jiru. Kanaafuu kun forsi gaafii keessaa yeroo dhaamsinu c haalaallee d laallee b tti deemna.
C maal jaa the graph of f of x is equals to 3x minus 1 over x minus 1 has no vertical asymptote. Kun jechuun vertical asymptotiin degree wal qixa taanaan leading coefficient isaanii fudhataa. Leading coefficient isaanii 3 over 1 is equals to 3 dha. Kun vertical asymptotiin isaa 3 garuu inni hin qabu jaa asumatti sinus hin tahu. Diin ammoo the graph of x is equals to x cube minus x over x square minus x has no vertical asymptote jaa. Kunis akkuma beekamu x jalaa himicha jalaa kana factor goonee value in x dha vertical asymptote dha. X into x minus 1 dha. X is equals to 0 and 1 is what vertical asymptote isaati. Kunis asumatti hin qabu jaa waan ta'eef jecha. B ammoo the graph of rational function can never cross it is horizontal asymptote. Graph rational function dha gonkuma maal hin ta'u gonkuma jechuun horizontal asymptote hin qaxxaamuru. Kun dhugaadha fi 14ffaan biitaati jechuudha. 15ffatti gataa dabarru 15ffatti yeroo gad dabarru which of the following is true about the graph of x is equals to x cube x square minus 1 over x minus x square x minus 1 into x plus 1 over x into minus x plus 1 akkana ta'a. Maal nuun jee x is equals to 0 and x is equals to minus 1 are vertical asymptote jaa. Jalqaba irratti vertical asymptote maal jennee beekuun dura jira. Vertical asymptote jechuun himicha jala jiru kana fuunee maal goona factory goona. Yeroo factor goonu denominator isa kana yeroo factor goonu value in x dha 0 fi 1 dha. Dhugaadha kun biyyoonii fi khallaalu taate y is equals to 1 is horizontal asymptote. Y is equals to 1 is horizontal asymptote. Horizontal asymptote akkuma beeknutti degreein isaa wal qixa ta'e taanaan isa degree gurguddaa qabu kanarraa degree wal qixa qabu kanarraa leading coefficient isaa fudhannaa. Kajalaa leading coefficient minus 1 qaba. Gubbaa 1 dha. 1 over minus 1 jechuun minus 1 dha. Garuu inni maal jaha 1 taajaa 1 inuman tahu. 1 inuman tahu kunis si biinis hin tahu si ammoo maal jaa y is equals to x minus 1 is oblique asymptote jaa. Oblique asymptote kana kanaafiruudha. Kanaafiruudhaaf ammoo silaa digriin kana irra guddachuu qaba yookaan wal qixa qixxaatu qaba. Wal qixa waan ta'eef jecha yeroo hirruuf maal ta'a x plus 1 over x ta'a. Inni ammoo x minus 1 dha jaha kun sirrii misti. Diin ammoo it almost the same as horizontal line y is equals to minus 1 jaa. As x is equals to plus or minus 0 jaa. Kana jechuun maal godhi jechuudha. X is equals to 0 gooteeti maal goota horizontal line barbaadda jechuudha. Horizontal line jechuun intercept y jechuudha. Kana yeroo barbaadnu 0 is equals to x square minus 1 over jalaa isin yaaquu gaafii 15ffaa diidhaaf deebisaa laachuu jirra. 0 is equals to x square minus 1 over x minus x square dha. Criss cross yoo goone immoo kun 0 ta'a. X square minus 1 x is equals to 1 in the minus 1 dha. Garuu inni kana bichaa waan nu kaa'eef jecha aansariin keenya taatii jechuudha. Gaafii 16ffatti gataa dabarru. Gaafii 16ffaa maal jaa which one of the following is one to one correspondence jaa. As keessatti gaafii yeroo kanatti isin dhumte wanni guddaan isin beekuu qabdan gaafiin akkanatti walitti nama qabdee yeroonii fi namaaf dhuftu akkam goona keessaa dhaamsinee jechuun aansariin kam akka taate laallaa jechuudha. Nama fakkeenyaaf maal jaa real number to real number f of x is equals to tan of x where r is domain of f dha jaa. Yoo walitti isin qabdu taate jalaa oloo fakkeenyaaf haa deemnu. One to one jechuun tokkoof jechuudha. Tokko takkumaaf jechuudha. Waan jeesan kanuma dhugoomse jechuudha. Asirratti 0 positive infinity asitti mallattoon tanaa fi maaliif adda adda taate warri jettanii gaafattan taate kun jechuun 0 ni hammata jechuudha. Including 0 jechuudha. Kun including 0 dha. Kun ammoo positive infinity ta'uu agarsiisu jira. Saniifuu 0 positive infinity 0 yoo kan fakkeenyaaf ittiin heetu taate himicha x plus 5 kan jiru kana himicha x plus 5 kan jiru kana himicha kana 0 argachuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf 0 yoo kan heetu taate maal argatta 0 yoo kan heetu taate 0 positive infinity jaa 0 yoo kan heetu taate 5 argatta. Yoonii fi ammoo meeqa neeyite yoonii fi positive infinity jechuu jira. Positive infinity meeqa yoo neeyine 5 yoo neeyine meeqa arganna 2 yoo neeyine 7 arganna takka yoo neeyine 6 arganna
inuma gonkuma zero hin argannu kun asumattuu sirrii miti siyoonii fi ilaalle immoo 0 positive infinity 0 positive infinity 0 kana hidhate kana sii hannu qaba 0 positive infinity qabu sii hannu qaba jaa x square nu kanne x square kana 0 atan itti galchine 0 nu kanne sirriidha 0 itti galchine whole square x square waan jiruuf jecha is equals to 0 dha kun himichi kun sirriidha jechuudha kabiraa yoo jiraate immoo laalleetii adda baasna a fi b nu hafe a fi b irraa halaallu b ammoo maali to the power of x maal real number itti neeyite real number harkattaa jaa real number itti aanaku poogu takka negatiifa takkaa fi takka yoon itti nakkakkam taame to the power of 1 is equals to 2 to the power of minus 1 is equals to 1 over 2 kana jechuun akkam jechuudha ergan itti naqee boodarra waniin an harkadde positive infinity dha inni ammoo real number harkatta jaa real number in harkaddu sobaa jechuudha n ammoo real number to real number tan of x where x is the domain of f erga tan of x in akkana ta'e boodarra garuu domainiin arriidha f kan ta'uu hin danda'u kanaafuu ansariin siitaatii jechuudha gaafii 16ffaa ansariin siitaatii gaafii 17ffatti gataa dabarru yeroonis nu jalaa deemaa jirtu waan ta'eef jecha the inverse of the function defined by g of x is equals to 2x plus x 2x over x plus 3 is equal to ja inverse kana barbaadna asumatti botaa walnaa jijjiira x is equals to 2y over y plus 3 dha criss cross naa godha in afarsa rakkoon qabu xy plus 3x is equals to 2y dha samboodara xy kana karaa y kanaa cinaa dabarsa 3x is equals to 2y minus xy erga akkana ta'e boodarra y 3x kana asumaan naakaa is equals to y alannaa baasa y into 2 minus x erga akkana ta'e boodarra y kana waan barbaadu deemnuuf over 2 minus x over 2 minus x kun wal dhaamsa maal ta'a kun cross wal godha y is equals to 3x over 2 minus x ansarii gaafii 10 gaafii 17ffaadha akkana ta'a jechuudha gaafii 17ffaa 2 minus x a in tahu b itti deebina b negatiifaan baay'isee akkana godhuu danda'a c fi d in tahu ansariin b taati jechuu gaafii 17ffaa b taha gaafii 18ffaa haalaallu gaafii 18ffaa maal jaa p of x is equals to 3x square and cube of x is equals to x square plus x is n. What is the solution set of p of x over 3 p of x over 3 cube of x is minus 1 over x is equals to 1 over cube of x ja khana yeroni fi khanu no khanne jira p meeqa no khanne 3x square over 3 into what 3 into x square plus x minus 1 over x is equals to 1 over x square plus is equals to 1 over x square plus x dha sambodarra akkam goona sambodarra waan nuti goonu maal goona asumatti kagamana kana fuunee walirraa haafinnu kana jechuun yoo feene as minus 1 over x kana achinaa dabarsaa 3x square over 3 into x square plus x is equals to 1 over x into x plus 1 over x kana yeroo ni fi waliin finnu x kun yeroo kanaan baay'isne matuma isaa ta'a takkuma ta'a kana yeroo baay'isne immoo x plus 1 nu ta'a isaan jechuun 1 plus x plus 1 over x square plus x nu ta'a sambodarra fuunee yoo feene as dabarfannaa yoo feene criss cross goona isaan jechuun 3x square over 3 into x square plus x is equals to x plus 2 over x square plus x dha kana jalaa hin haqa kana akka hin ammeesini haa kana asumatti naa qabadda kagamana kan arkanne gaafii 18 harkanne x plus 2 over x square plus x dha sambodarra kagamana kan arkanne meeqa arkanne 3x square over 3 into x square plus x kaju equal jiddu kanera amma kam goona kagamana yeroo kana yoo feene as haa dabarfannu 3x square minus x minus into x plus 2
over kanaatiif 3x square dhaaf mee akkamii 3 into x square plus x kanaatiif ammoo x square plus x dha. Sanbooda irra yeroonii fi koomanii isaanii fudhanne 3x square dha. Kana matuma isaatiif yeroo irra isuma gaa kana ammoo yeroo kana irra 3 gaa x plus 2 kana times 3 yeroonii fi goone akkam nuta 3x square minus into 3x minus 6 over 3 into x square plus 3 into x square plus x nuta kun yeroonii fi wanta goone maal ta'a 3x square minus 3x plus 6 dha. Sanbooda irra akkam goona ammas mayyoo feene over 3 hundaafuu yoo goontaat by 3 by 3 1 by 3 by 3 kunis 3 meeqa 3 hin 2 kanaafuu factor deemnee factor goona x square akkam arganne x square minus x plus 2 arganne fi meeqa 2 fi takka jechuudha. Ammoo lamaa fi negatiif takka ammoo negatiivni takka doomeenii isaa keessa hin jiru saniifuu aansariin bii tahaa jechuudha. Gaafii 18ffaa bii tahaa gaafii 19ffatti haa dabarru erga dhume boodarra san harkannaan baasuun isin hin dhibu. Gaafii 19ffaan the value of x where the function of y is equal to x square minus 1 over x cube is cross horizontal asymptote jaa. Kana jechuun what is the value of x jaa y 0 naa godha. Y 0 is equals to x square over x cube ila crisscross yogoni maal arganna x square minus 1 arganna is equals to minus 1 inda 1 ida jechuudha. Waan x jechuudha. Kanaafuu ansariin biitaa jechuudha. Gaafii 20ffaa which of the following is called mostly like draw as the figure of below. Akkuma armaan gaditti fakkiidhaan isin garsiisee fakkii kamtu dhugoomsuu danda'a jaa. Fakkii kanarratti bakka kanatti wanni nuti hubachuu qabnu asirratti hoolii qabaachuu isaati. Hoolii x irratti qabaachuu isaatiitu akkana jechuun x minus 2 ni dhaama jechuudha. Asitti ammoo minus 2 irratti vertical asymptote isaati. San jechuun a kana yoo kan laallu taate x plus 3 over x plus 2 jaa hooliin qabu kun asumatti hin ta'u. B yoo kan laallu taate ammoo x into x minus 2 over x minus 2 and x plus 2 dha. X plus 2 dha x minus 2 dha yoo dhaamsine x into irratti hoolii ni qaba jechuudha. X over x plus 2 dha jechuudha. Saniifuu inni deebisaa tahuu ni danda'a jechuudha. Kun deebisaa tahuu ni danda'a. Gaafii 21ffatti yoo kan gad dabarru gaafii 21ffaa maal jetti? Which of the following is one to one correspondence function? One to one kan tahuu danda'u jettu 0,1 and 1,2 jetti. Himicha kana jechuun iddoo x tti waan hineeyte y yoo waan harkatte b ammoo iddoo x ammas waan hineeyte yoo tu harkatte jaa. As yoo kan fudhatu taate x 0 hineeyte y nis 0 harkatta. B irrattis kan fudhattu yoo taate immoo 1 over 3 into 0 whole square kan jiru kanarrattis yoo kan hineeytu taate waan hin harkatta. Garuu yoo waan hineeyte ammoo tu ni harkatta kan jiruuf 1 over 3 into 1 the power of 3 plus 1 is equals to 1 over 3 plus 1 kan jechuun 1 over 3 plus 3 is equals to 4 over 3 akkana taha. Amma tuun harkannu c kan fudhattu yoo kan fudhannu taate tu yoo kan goonu taate waan 0 yoo kan goonu taate waan hin harkanna. Garuu waan yoo kan goonu taate nu tuun harkanna kan jiruuf 2 times 1 plus 1 is equals to 3 harkanna hin harkannu jechuudha. D yoo kan fudhannu taate immoo d x square plus 1 yoo kan fudhannu taate 0 bakka x nu galchi waan hin harkanna waan nu galchi 1 the power of 2 plus 1 is equals to 2 ni harkanna. Kanaafuu ansariin keenya d nu taati jechuudha. Gaafiin boqonnaa kana gaafii meeqa dhumti? Boqonnaa takkaa fi lama gaafii 40 takkaffatti waan dhumtuuf jecha asuma irratti dhaabnee paartii lammaffaa irratti jechuudha. Gaafii 20 takka irraa kaasnee hanga 40 takkaatitti kan paartii lammaffaa irratti dalagnu ta'a. Paartii tokkoffarraa waan hubattan itti hojjechaa isiniin jecha nuti kan chaanaala kanarratti akkana darramnee hojjechaa viidiyoo hojjechaa jirru dirqama afaan oromootiin hojjechiisaa jira. Intarneet irratti baay'inaan viidiyoon afaan oromootiin hojjetamaa jirtu hin jirtu. Asumaanuu warri kutaa 9 fi 10 kitaaba kam akka barachaa jirtan koomentirra naa kaa'aa isiniin jecha telegiraama dabalata
Telegiraama jalaan argachuufis liinkii diskiripshin booksii jala isiniif hin kaa'a. Telegiraama kiyya jooyin godhaa isiniin jecha. Telegiraama achi jalatti viidiyoo afaan oromootiin dalagamaa jirtu tan barumsaa. Telegiraama bilaa jalraayis sheer isinii godhee achi jalatti oopin isiniif hin godha. Yuutuuba kutaa 11 fi 12fis baayoloojii kan dalagamaa jiru afaan oromootiin ijoolleen dalagaa jirti ni jirti achi jalaa buufadhaa isiniin jecha. Ammas maatisii fi kana qubee akkaadaamii jalaayis argachuu dandeessanii afaan oromootiin ni dalagaa qubee akkaadaamii telegiraama isaanii ammas na jala seentee yookaan bilbila kiyya wanti godhattee sheersii gochuun hin danda'u yookaan iddoo sarchii jettu duratti iddoo telegiraama keessa seentee iddoo sarchii jettu duratti qubee akkaadaamii jettee yookaan barreessitu taate sii dhufuu danda'a jechuudha. Amma paartii 2 walitti deebinutti nagaatti.